namni bilbila yeroo isiniif bilbile yookiin bilbilli yeroo isiniif bilbilamu bilbila isiniif bilbilame eeyyama keessan malee namni biroodhaa kaasuu akka hin dandeenyee fi akkasuma eenyu akka bilbilaa jiru lakkoofsa nama sanidha arguu akka hin dandeenye akkaataa bilbila isiniif bilbilamutti qulfii godhachuu dandeessaniin isin barsiisa. Egaa daawwattoon kiyya waan kana kan baay'een argeetti fayyada viidiyoo kun laayik share gochuun lafaa turan hordofaa. Kana gochuuf aappii tokko bilbila keessanitti gabbifachuu isin barbaachisa. Aappii kana gabbifachuudhaaf as Google Chrome keessanii galtanii achi booda bakka sarchii kana tura tokkoof kilikni gootu achi booda bakka sarchii kana irratti michuu joobis jettanii barreessitanii michuu joobis achi booda michuu joobis kan jala taasisanii baasar tura tokkoof kilikni gootu ammallee asirratti michuu joobis.com kan jiru tura tokkoof kilikni gootu ammallee haala kan asiteessifadha asirratti eekoon sarchii tura tokkoof kilikni gootu bakka sarchii kana tuqubee kaa laa barreessitanii achi booda sarchii fuuldura kan kilik gootu sarchii gootu achi booda haala kana suuraa kana isin suuraa kana tura tokkoof kilikni gootu achi booda aappii gabbifachuudhaaf sirrii loltaa gaddeemtuu loltaa muddeemtuu manumaati. Achi booda dhumarratti qalamatii manaan kan barraa aappii as tuqaa buufadhaa akka jalatti daawulood jechuun daawulood tantuutaniitii aappii kan lula keessatti gabbifatanii. Baay'ee daawwattoon kiyya aappii gabbifatanii gara galtanii aappii kana haala kanaan isin banama jechuudha. Tana eneebilni gootu jechuudha. Tana haala kanaan ooni gootu ammallee halluu gootu. Achi booda kana haala kanaan ammallee qulfii itti godhadhaa isin jaa jechuudha. Fakkeenyaaf yoo barbaadan paatarnii itti godhachuu dandeessanii yoo barbaadan piinii itti godhachuu dandeessanii fakkeenyaaf nama piinii itti godhee isinitti agarsiisuti piinii irratti handa'a. Dijitii afuritti guutu jechaa jira. Jaha jaha shan shan ammallee deebi'ee konfirmuudhaaf jaha jaha shan shan ammallee deebi'ee jaha jaha shan shan ammallee deebi'ee jaha jaha shan shan sanumatti guutan jechuudha. Kunoo haala kanaan raayitii isinii godha jechuudha. Amma qulfii itti goonee jirra jechuudha haala kanaanii. Amma egaa haala kanaan qulfii itti gootan jechuudha. Amma booda bilbilli yeroo isiniif bilbilamu yookiin ammoo yeroo amma booda namni bilbila isiniif bilbilame san namni eeyyama keessan malee kaasuu hin danda'u eenyu akka isinii bilbilaa jirus arguu hin danda'u jechuudha. Isinuu yeroo bilbila nama sanidhaa kaasuu barbaadan qulfii kanatti guutanii bantanii lakkoofsa nama sanillee isinii baasaa nama san jalaa illee ookee gootanii kaasuu dandeessanii jechuudha. Aappii baay'ee tokko bareedaa ta'edha hundi keessanuu gabbifadhaatti itti fayyadamu.